Asoosama Coba Waraansaa barreessan Asaffaa Dajanee kan isin dhiyeessu ani Tokkummaa. Fayyisaa fi hiriyyaan isaa murteessan Fayyisaan Finfinneedhaan ala akka turuuf muran. Guyyaa gaafa itti aanu Fayyisaa fi murteessan osoo dhaabbatanuu waliin haasa'anuu konkolaataan Adaamaa jedhu dhufe. Cinaa isaanii dhaabbate. Fayyisaan kallattii itti deemu murteessuu baatus konkolaataan balballi banamee jiru kanatti lixe. Murteessaan foddaa konkolaataa irraa morma loosee kan gatantare hin kufu. Gaddaan manaa baatus gammachuudhaan deebuu dandeessaa. Karaan kee akkuma garaa kee qulqulluu haa ta'u. Nagaatti Fayyoo jedhee biraa deeme. Fayyisaan magaalota gidduu Finfinnee fi Adaamaa jiran Galaan, Duukam, Bishooftuu, Moojoo keessatti fulla'e. Adaamaa seene. Uffata konkolaataa Adaamaa ka'ee namoonni yoo bu'an callisee taa'e. Keessaa bu'uu jennaan akka nama mana kiraa keessaan nufuu ba'uu jedhan. Yaadda'ee taa'ee ijaan teessoo konkolaataa laakka'uu jalqabe. Suuta jedhee erga bu'ee booda ammas dhaabbatee ijaan buufata konkolaataa kallattii maraan ilaale. Kan bakka deemu hin beekneef kallattii hundaan karaadha jedhee ofuma ofitti dubbate. Fayyisaan ammas konkolaataa dirree jettu akkuma argeen ol seenee taa'e. Amma fagaatee deemuun isaa akka waan furmaata ta'etti xinnoo fullisuu ifatti tasgabbaa'u irraa mul'atu. Ni muddama. Konkolaataan safara ishee guutattee gara dirree imaluu jalqabde. Fayyisaan magaalota gidduu Adaamaaf Dirree Dhawaa jiran taappeellaa baga nagaan dhuftan jedhu hammuma argu sagalee isaa ol kaasee Olancitii, Matahaaraa, Hawaas, Mi'eessoo, Ciroo, Hirnaa, Boroddee, Karramiilee, Calanqoo, Lolaa, Dhangoogu osuma jedhu magaalaa Dirree Dhawaa seene. Dirree seenee naannoo hoteela Masarat akkuma ga'een ijji Fayyisaa foddaa konkolaataa keessa waan agarte. Dubartii dhaabni ishee iftuu fakkaattu jechi iftuu Fayyoo koo hin deemin jettu turte. Sammuu isaa keessa deebi'uu dubbate. Osoo hin yaadiin konkolaataa keessaa ka'ee dhaabbate. Imaltoonni konkolaataa keessa jiran muraasni Fayyisaan akkuma amala isaa magaalaa maqaa waan dha'utti fakkaatee isaan dursanii dirree erga jedhanii booda wal jalaa qabanii kolfan. Isin kolfaa warri mirgaa waan keessan of harkaa qabdan erga jedhee booda harka isaa tokko gargaaraa konkolaachisaa sukkumaa akka nama abiddi gubee lubbuuf muddame. Nabuusi jedhee sagalee ol kaase. Harka isaa hafeen boorsaa isaa uffata xiqqoo of keessaa qabdu sana lafaa butee bu'uuf sardame. Imaltoonni konkolaataa keessa jiran kan duraan kolfaa turan amma gariin hidhii isaanii xuxxut ni maraate jedhanii kan hafan ammoo kashalabbee magaalatti jedhanii konkolaataa keessatti tuuta gabaa xiqqoo uuman. Fayyisaan konkolaataa keessaa bu'ee dubartii liphii argee ture faana dha'e. Fuula ishee osoo hin hubatin oddoo bal'aa tokko karri isaa banatti itti lixxe. Yeroof mala biraa dhabnaan karicha irraa naannoo meetira 50 fagaatee kophee isaa dibsiisuuf taa'e. Dubartiin simboon iftuun qabdu tun eeguunis karoora isaa ta'e. Miila isaa kaasee saanduqa mucaa dura jirurra kaa'e. Dafi jedhee ija magaalaa to'achuu jalqabe. Maal godhu jedhee mucaan ija Fayyisaa keessa ilaala. Fayyisaan kophee isaa erga mil'atee booda maqaa Rabbii jedhii kopheen inni godhatee jiru ergandoo mana keessa godhatee ture. Mammaaksi Oromoo qalbii malee ijji hin argatu jedhu yaadatee ofitti aare. Saanduqa irraa miila isaa buusee ijaan samii qotee eegale. Ijji isaa samiirra buqqisee yoo gadi deebisu mucaan maddii lootorii naannis tokko of cinatti arge. Fidimee jedheen birrii kophee isaa ittiin dibsiisuuf harkatti gadi fudhate lootorii tokko irraa bitate. Achuma taa'ee fakkiiwwan carraa baattii golgamii jiran qeensa isaatiin irraa luqqise. Waaqni cittoo uume qeensa biraa uume jedhan ofuma ofitti dubbate. Abbaa carraa lootorichaa ta'ee qarshii 25,000 argate. Kan hin gammadneef dhabee kan hin gaddineef dhagaa qofa jedhanii ammas sagalee isaa ol fuudhee fuula isaarraa gammachuun ni dubbifama. Yeroo muraasa booda Fayyisaan ija isaa lootorii irraa buqqisee fuulduratti isaatti qajeele. Intalli simboo iftuu qabdu sun ammas ija isaa duraan
baatee qajeelaa jirti. Fayyisaan akkuma baquqaxiyyee kiyyaa jedheen bakka taa'u ol ka'ee dhaabbate. Fayyisaa fi intalli tun iji isaanii wal qixan, jaalalli onnee isaanii iftuu osoo hin taane dhuguma simboo iftuuti. Fayyisaan osoo homaa hin dubbatin harka isaa gamaa gamanatti raasee nagaatti jedheen. Fuula isaa caama ganamaa fakkaachaa ture amma samii gannaa fakkaate. Imimmaan aarii ija isaa dorrobse takka harcaasee waraqaa harkaa qabu walitti shuntursee kiisii isaatti gaditti cuqqaale. Guyyaa galgala bakka bu'aa jira. Fayyisaan korojoo isaa rarraafatee hoteela Masarat seene. Nyaata tokko ajajee qubaan erga tuttuqee booda keessummeessituu waamee sireen jiraa jedhee gaafate. Dhiifama hunduu qabamee jiraa jetteen. Ammas korojoo isaa fannifatee osuma deemu barreeffama sireen ni jira jedhu argatee itti gore. Qarshiis ni kaffale. Kutaa ciisichaa isaa seenee balbalas cufee siree irratti bahee taa'e. Ho'i magaalaa kanaa waan itti ulfaateef uffata ofirraa qabu hunda yaafatee kofoo muree qofaa ol garagalee ciise. Duratti Fayyisaan har'a ammoo hirriba ija sarara osoo hin bu'in akkuma dugda ciisetti addunyaan naanna'ee bule. Lootoriin baate tana eessaa fudhadhaa? Dirqama Finfinnee deemuun qaba jedhee maaliif asoo fudhachuun hin danda'amu? Finfinnee yoo na qaba hoo jedhee ofuma gaafate. Sodaattuun cooma hin nyaattus ni albaati. Qabamuuf hidhamuun naaf waan haraa miti jedhee yeroo dheeraaf erga yaaddee booda sagalee ol fuudhee baqachuunis waan haraa miti jedhee deemuun qaba jedhee murteesse. Lafti bariinaan siree irraa gadi munyuqqaa'ee ergandoo isaa miilatti kaawwatee harka isaa tokko kaasee qaaruus boraafachuus ofumaa ofitti haasa'uu jalqabe. Kan garaa naannoftu bubbeen bonaa taatee kiyya tanaan anaan baate sammuun faayaa martu kunoo bakka kaate har'a ammoo maal dhagee qarshiin naa laate jedhee qeensa harka isaa ciniina. Uffatas uffatee korojoo sirraafatee manaa bahee Finfinnee Lagahaar erga gahee booda teellaa karaarraa jirutti gore murteessuudhaaf bilbile. Murteessanis battaluma bakkuma Fayyisaan jirutti dhufee Fayyisaa fi Murteessaa wal qabatanii waajjira lootorii biyyaalessaa deeman. Fayyisaan qarshii lootoriidhaaf argate harkaan gaatee Fayyisaadhaaf qarshiin kun kennaa tasaa waan ta'eef karoora yeroo gabaabaa ta'e kan yeroo dheeraa ittiin hin baafanne. Biyya ormaa keessa waan jiraachaa jiru natti fakkaata. Garaan baay'ee na boore. Guyyaa lama takka wal osoo dabarsine maal sitti fakkaata murtee jedheen Fayyisaadhaan Murteessaan. Eessatti? Nuti dhuguma Finfinneerraa walitti tutturraa, waliin bulbullaa, waliinillee jiraanna jennaa turre. Dubbiin garuu sana ta'uu diddee ati fagaachuuf dirqamte. Har'a akkuma waliin turruu dandeenyu jedheen Murteessaan. Fayyisaan Murteessaa ija keessa ilaalee hoteela turan maal rakkoo qaba? Uleen harka kee jira. Buttiin lafa jira jedhee Oromoon. Qabeenya tana harka keenya jira. Hoteela tana Finfinnee jira. Yoo didnes akkuma maal goona jedhee harka kisiis qaqqabate. Qarshii carraa argamee Fayyisaan Murteessaan guyyoota 15 guutuu Finfinnee keessatti itti dhiichisaa turan. Guyyaa 15 booda Fayyisaaf Murteessaan Araadatti kan argamu hoteela Xaayituu siree qabatanii halkan waarii siree isaanirra taa'anii waa dhugaa jiru. Mooraa hoteelaa kana keessa waca wayii dhagama. Xinnoo turee wacni kun iyyaas dabalate. Sagaleen dubartii uuna saame jettee iyyitu. Fayyisaaf Murteessaa iyya kan dhagaanis balbala isaanii gadi hin quuqne akka nama hin dhageenye callisanii ta'an. Battaluma kana namoonni lama balbala Fayyisaaf dura didichaa dabran. Amma Fayyisaan obsuu dadhabee maal akka ta'e baruuf balbala saaqatee yoo gadi ba'u poolisoonni warra didichiif darban ari'anii Fayyisaadhaan harka kee ol qabi jedhanii afaan qawwee isaanii laphee isaatti qaban. Fayyisaa harka isaatti samitti ol qajeelchee beeknan yoo jalaa bahe jedhee Murteessaan naasuudhaan ka'ee duuba bahee harka isaa gamanatti bal'isee ol qabe. Maal beektu? Dhuguma beektaa jedheen poolisii inni tokko. Fayyisaa qabee Murteessaan ammoo cinatti achi darbe. Fayyisaan dhimma isaa kan Finfinneerraa baasee gara Dirree Dhawaa isa geesse yaadatee dubbatus dhimmichi dhimma har'aati wal jalaa fakkaataa jira. Maaloo nuti homaa hin goone waca dhageenye gadi baane maaloo jedhee Murteessaan akka Fayyisaan dhimma duraa hin kaafne daangessuuf. Fayyisaan cinaa ofii yoo mil'atu poolisii magaalaa
kan ta'e Baatalenis gara isaatti deemaa jira. Dubbiin goolabamee jechuudhaan jedhee ofuma ofiitti dubbate Fayyisaan. Dubartiin haati qabeenya kan warqii morma ishee irraa kutanii fudhatan duubaan fiigdee dhuftee poolisoota jalaan morma ishee looftee Fayyisaadhaaf murteessaa miila hanga mataatti ilaalte. Isaanii miti jetteen. Poolisiin Fayyisaaf cinaa jiru garagalee ija ishee keessa ilaale. Isaan kanaa miti, bifaa fi uffata isaanii sirriitti adda baaseen jira. Isaan sun kan hin miliqne dafaa na dhaqqabaa maaloo jetteen. Ammas sagalee ishee ol kaaftee. Poolisoonni Fayyisaaf murteessaa achumatti dhiisanii ammas fiigicha itti fuudhan. Niitiinis amma hamma humna ishee fiigaa isaanuma duuka buuti. Poolisoonni lamaan Fayyisaa ijaan hin beekan. Kan isaan barbaadaa jiran garuu Fayyisaadha. Poolisiin tokko osuma fiigaa jiru Fayyisaa qal'aa dheeraaf mataa akka guddate yaadate. Achuma dhaabbatee suuraa Fayyisaa shurrubbaa diimaa surree magariisaaf kophee diimaa godhate ka'ee baasee hubatee ilaale. Sagalee isaa ol fuudhee dargaggoon akkana narra hin eeggamu erga jedhee booda Battalees waamee fiigicha ofirra gargale. Balbala dhiitichoo bananii afaan qawwee rasaasaaf qophee of dura qajeelchutti lixan. Mana keessa kan jiru siree qofa baanii odoo marsanuu Fayyisaa dhadhaa ibidda bu'e taa'ee itti fufa.